Egaa buloota koo arrammoo kinoo akkuma argaa jirtanii warri fiinsaanuu fi maaltu dheeressaa mataan kiyya caccabee warreen jettanii fi kinoo akkuma argaa jirtanii wantoota kana sirriitti dhaggeeffadhaa itti fayyadama. Rifeensi keessan yeroo gabaabaa keessatti akka dheeratu akkasumas rifeensi caccabu yeroo ammaa kanatti ho'a waan ta'eef bishaan ho'aallee hin caccabsaa kana itti fayyadamaa sirriitti rifeensi keessan xankaarraa akkasumas yeroo xiqqoo keessatti akka isin dheeratu ta'aa jechuudha. Kana seeraan dhaggeeffadhaa itti fayyadama. Yoo yaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Askaalech jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessi kaawwayyatu waan rifeensaa nuuf hojjedhu warreen jettanii kinoo margaa jirtanii zayituuniidha. So zayituunii kana oriijinaala jechuudha. Kun immoo kaarotiidha. Kaarotii faqaffaqeetanii akkuma argaa jirtanii akkanatti faqaffaqee waan xiqqaanis faqaffaqachuu dandeessu. Gina immoo akkaataa faqaffaqee jechuudha. Akkaatti kanneen qopheeffattu isaan booda itti naqattu. Erga itti naqattaniin boodatti maal gootu zayituunii itti naqannee danfisnaa jechuudha. Anka dhumaatitti na hordofaa seeranii dhugaa dubbachuuf kaarotiin viitaaminii qabanii beektu. Baay'ee zayituu fi kaarotiin kuni baay'ee rifeensaaf bareedaa siniin jedhaa itti fayyadamaa dhugaa dubbachuuf hin laattu. Naannuma ji'a tokko akkanatti qopheeffattanii yoo kaayattanii baay'ee tokko rifeensa keessaniif gaadhaa siniin jedha. Isaan booda margaa jirtanii kana fayyadamtu jechuudha. Amma ta'ee baay'een qabu yaa kun margaa jirtan kun gaadha kan itti naqadhaa jechuudha. Itti naqattu. Warri baay'inaan qabdan sirriitti baay'istanii itti naqattu jechuudha. Warri baay'inaan qabdan kana sirriitti qorumfudii warri wallaaltan hin jirtanii qorumfudii kana itti dabalattu. Kinoo abishiin illee baay'ee gaariidha. Ishattata malee dibattanii dhiqatu rakkoo hin jiru. Kun rifeensatu waan ta'eef xiqqeessanii itti godhattu noo akkanatti tana wajji gootan rifeensa bareedaadha. Rifeensa keessan kan caccabu akkasumas mataa haphii sirriitti baay'isa jechuudha abishiin. Isaan booda zayituunii keessanii akkuma argaa jirtan zayituunii itti naqaa. Baay'istaniitis godhachuu dandeessu xiqqeessaniitis. Ani yaa baay'isee toon hojjeta dhoo taa'ee waan ho'a ta'eef kilaasiin kiyyaawwan godhadhuufi hangasii booda immoo kanuma eenyuutu jechuudha. Zayituunii chaadha jechuudha. Kanatti qopheeffattanii raawwattaniit jechuudha. Maani abiddarra godhee hin takattaka daqiiqaa 10 jechuudha kun. Hin takattaksiistuu isaan booda yeroo takattakee zayitiin xiqqoo ishee akka bilchaachuu ta'ee kaarotiin kuni booda immoo in cuuffitu jechuudha. Inni loon godhataa beektanii zayitii sana booda akkatti qophaa'u isinitti agarsiisaa. Seeraan hordofaa itti fayyadama. Waan kana dhugaa dubbachuuf itti fayyadamna. Seeraan itti fayyadamna. Mee ilaalaa ji'a tokko dibadhaatu baqa wanti biraa hin jiru. Zayituuniin kun waanuma ta'e amma fakkeenyaaf beektanii zayituunii kanatti illee qorumfudii kana gootanii keessa teessistanii qorumfudii oomichaayyuu keessa yoo teessistanii too isa bichaa dibattaniyyuu baay'ee mirxiidha. Kanaafiyyuu amma zayituunii erga itti godhee boodatti akkanatti abidda irratti danfifannaa jechuudha. Akkanatti meeshaa naqxee akkuma argitan elbaa itti godhee abishii jechuudha. Qorumfudiidha. Kaarotiidha jechuudha. Kun kaarotiidha. Isaan booda kaarotiin kun burtukaana fakkaata jechuudha. Akka kinu akkanatti isa fakkaata. Zayitii suni hin furdatanii beektanii mataa keessanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namni kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jira obboloota koo
boodammoo gadumatti isin agarsiisa akkaataa ittiin qophaa'u akkaataa ittiin cuunfitan wantoota haphiidhaan jechuudha hin cuunfama beektanii kun amma gisee daffe daqiiqaa 10 yeroo daffee jedhee wanta qorrisiistaniiti kanatti waan ammaassaltanii cuunfasaatuun jechuudha cuunfanii jinjimbila irraa argattanii jinjimbila irraa yoo itti gootan bareedadha. Jinjimbilli mataa haphii hin baay'isa beektanii kanallee hin beektu jedhee tayyaadha. Innaa akkasii isiniin jedhaa itti fayyadamaa baay'ee mana hin jedhamne mataadha. Rifeensa baay'ee gaariidha itti fayyadamaa dhugaa amma mataa biyya arbaa gisee dhufan mataan keenya nuuf hin dheerannee nurraa dhume wantoota kana yoo fayyadamtan ani garuu yeroo baay'ee qibaatuma sin agarsiisa nan fayyadama. Garuu immoo mataan kiyya haphiidha beektanii mataan kiyya haphii waan ta'eef gaafa wantoota kana fayyadamu qurunfudii kana jechuudha. Qurunfudii kana keessattuu qurunfudiin kun mataa ni baay'isa. Warreen baay'inaan mana keessa hin jiru sirriitti waan xiqqoodha kunoo bittanis rakkoo hin jiru kun akkuma agarsiisan inni taqattaka. Qurunfudii kana sirriitti itti fayyadama shittaarree hin godhatu. Beektanii qurunfudii kana waan qabuuf shittaarree hin godhatu. Akkaataa ittiin qophaa'u immoo waliin agarsiisa. Sirriitti na hordofaa daqiiqaa 10 garuu kana sirriitti takattakuu qabaa jechuudha. Akka bilchaatutti. Akkuma argaa jirtan carqii yookiin immoo waan akkanaa kana hin qopheeffatu saanii kanarratti akkanatti jechuudha guddaadha. Immoo zayitichi kana fakkaate gaabbiin xaffafatu jechuudha. Register knopnya buka button kana fakkaata jechuudha. Meeshaa akkanaa kana qopheeffattanii itti naqattu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii akkana fakkaata jechuudha zayitichi waan qopheeffattanii yeroo baay'ee kana fakkaata jechuudha. Miti kanatti qopheeffattanii kan akkanatti naqattanii akkanatti jechuudha. Qopheeffattanii booda qixxeessitanii mataa keessanitti dibattu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii soo baay'ee mataadha bareedaadha fayyadamaa isin jedhamu qixxeessanii yaa'u kana xaffattanii bakkanatti naqattanii bareedaadha. Isaan fuula qixxeessitanii mataa keessan kan dibattu isin jechuun jaaladha. Naan akkasiiti baay'ee tokko dubarachuu fi baay'ee bareedaadha. Keessattuu beektanii kaarotiin viitaaminii waan qabuuf malki isaa ta'ee kan jira jechuudha. Malki isaa sirriitti burtukaana fakkaata. Baay'ee mataadha bareedaadha. Mataa caccabu akkasumas zayituunii duwwaa isaa ol dibatan miti mataa hin caccabse yeroo tokko kanaafiyyuu kanatti gootanii yookaan immoo qorfudii itti gootanii mataa keessan dibattu jechuudha. Zayituun kobaasaa maaf hin faayida. Akkasitti dibattu isin jira mataa keessanii baay'ee gaariidha. Baay'ee saariifidha. Itti fayyadamaa isin jechuun jaaladha. Obboloota kooyi wanti itti godhe hundumaayyuu sirriitti seeraan ilaaltanii fayyadamtuu isaan booda dhuftanii nama saggalattu jechuudha. Dhugaatti baay'ee tokko rifeensaa baay'ee bareeda. Kanaaf itti fayyadamu.